Du'aayi godhaaf isiniin jedhaa fayyooni baay'ee tokko dhukkubsachaa jirti. Baay'ee tokko bakka boo'icha bichaa ta'e jechuudha. Yeroonsee ganamas galgala simboosii baay'ee tokko dhiphatte jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waanuman godhuu fi waanuman jedhu wallaalee akka amantaa keessaniitti du'aayi godhaa fi rabbiin kadhadhaa fi kan akkas godhee mucaa kan akkasitti maraachaa jiru sheexana waan ta'eef waan biraa miti. Hundaafiyyuu kadhannaatu ishee barbaachisa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kadhannaa godhaa fi hundumti keessaniyyuu warroonni ishee kabajanis warroonni ishee jaallattan hundi keessaniyyuu jechuudha. Kadhannaa godhaa fi isiniin jedha dhugaa rabbiin baay'ee tokko na gaddisiise baay'ee tokko natti dhaga'ame. Kunoo miidiyaarraa baddee jirti jechuudha guyyaa sadaffaadha. Har'aanii didde jechuudha kaameraa ammaan itti qabee viidiyoon waraabaa hidheeyyuu silkiin harkaa fuutee darbatti jechuudha. Hundaafiyyuu nan kadhadha akka isheen viidiyoo waraabdee isiniif gadhiiftee dhuftee isinitti dubbattu jechuudha malee bakka ciraa haadha ishee mucaan dhugaa rabbii akka badaa keessa jirti. Dhugaa otoo dhuftee isinitti haasoftee yookaan immoo viidiyoo tokko gadhiiftee sammuun ishee firii ta'a jedhee yaada. Garuu hin diddee jechuudha dhugaan jireenyaan barbaadu jiraachuuf hin hojjedha miti durii amman jiraachuu hin barbaadu jettee bakka siqaayii keessa na keessee jirti. Waan an godhuun dhabe jechuudha. Hundaafuu du'aayi godhaa fi jechuuf hin dhufe. Viidiyoo tokko immoo yoo isin fayyade isinii waraabeen jira ijoolleen biyya arabaa jirtanii ijoolleen biyya ormaa keessa jirtanii itti fayyadamaa isin fayyadaan isiniin jedha ishee. Maal bitee dhufe yoo jettanii tokko isitti argisiisa. Birrii isaallee tokko isitti himaa lafa bu'aa isiniin jedha. Garuu viidiyoon nokatte erti lafa waan fakkaattu argitanii biyya arabaallee nama jira kan garuu kan biyya keenya caala niyaan seella jechuudha. Kan biyya ormaa koo wanniidhaan guddata. Qe'eetti guddata kan biyya keenya caala. Argitanii kana birrii meeqa akkam bite jireenyi guddiidha jireenyi qaaliidha warra isiniin jedhee isin sodaachisuu hin jedha. Dhugaa rabbii kanaaf inni itti agarsiisuuf fide. Warra mudhii isin kutu jira akka isin hin gallee qo'a isinitti agarsiisaa daree dhugaa rabbii. Maa mudhii isin kutu akka isin hin galle barbaadanii. Jireenyi guddina maal gochiisan abbaati. Amma kana hundaa daree isitti agarsiisa kaameraa masirraa ta'u jedhe. Ilmi koollee naa qabuu dide gurbattiin tokko na bare kaameraan gajjettee kan beeka. Maal abbe kana mul'uusaa nyaannaa? Yaa beelama dhugaa beelama. Na beelama dhugaa. Kaisiriillee. Emang ini ya situ kali badan jalan tuh nih. Waralnya bitadde. Karena gajo. Darah-darah ya bate. Wah ini benar. Senar gizi satu. Warna mutih sih kutu pinjaran. Lu gajinya ini kali deh. Ini kau sedang galip. Galasin. Harga Bambe, ngal kutu juga. Harga Bambe. Karena nyade dinicha seranyade kaisiri seranyade. Terau jetate cu. Abelo bikin puratu. Family lo bikin puratu. Asal aku nggak buka kamera bisa jadi tuh masuk data. Jadi, jauh syukurin kok banne. Malam kau dah syukurin sih tak tersisa. Kilo lama baka. Kilo lama berusaha sih tuh. Saya kerja ni bukan kalau hati jo. Ini aku ni anak abah deh. Para dia toko yang cuma kok. Dia toko. Dia toko doko lagi bomo.
bambariin konkolaatti. Lama shunkurtiin kun baay'ee jedhamu kiiloo lama baay'ee jedhama. Argitanii jirtu. Shunkurtiin kun amma gatii isaati itti shunkurtiin kun birrii meeqa beektu? Birrii 40 kiiloon tokko. Kiiloon tokko birrii 40 shunkurtiin jechuudha. Kunoo dinnicha amma kana baay'ee tomboolaadha. Argitan miti akka inni baay'atu dhugaa rabbii sana amma inni gagga'u kunoo fireensaa. Kunoo fireensaa amma inni gagga'u birrii meeqa beektu? Birrii 300. Birrii 300 Itoophiyaa ijoo tortoraa miti. Birrii 300 ilaala birrii 300 amma kana. Argitanii? Kunoo sanuu ammas amma boolla keessaa ba'e. Namatti tolaa jechuudha baay'ee. Birrii 300 amma kana bituu jechuun jireenya wujjii jedhama. Wujjiin jedhama. Qaysiriin olaanaa manni baay'eetu. Laa qaysiriin manni baay'eetu. Tuulee sin agarsiisu. Kasaan tuulee ittiin tuulan mul'atanii mul'ata. Waan mul'atu natti fakkaata. Laa kunoo isaan akka itti tuuluu walirra naquu warri gurguruu laala birrii 100. Birrii 100 Itoophiyaa jechuudha. Guddinaalee kun guddina jireenya akkuma jireenyi yoo hojjettanii fi akkuma itti hojjettanitu fidduu jechuudha. Laa kunoo jireenya guddin kottaa galaasin dhugaa kotti nyaata dinnichaa feelaati. Dhugaa amma kana bora feelee bittee kotti bareedduu ilaala. Qaaraa kana baala laamuun barbareeda. Kunoo wayyoo wanni qabu duraan fadde maal godha misira garaffiidhaa fi duudaan biti. Duudaan birrii meeqa beektu? 280 kiiloon tokko. Duudaan garaffiin immoo 260. Duudaan jechuudha. Garaffiin jechuudha. Ilaa saniif amma jiranii guddinaalee. Kanaafuu garaa isiniin jedha. Galaati wannoo qoraddaa. Nama abaabii kana immoo laafa caatara na duraa maalaa beektuun viidiyoo ijoolleetti agarsiisna. Abaabii nyaatteerra. Kunoo laa kana walakkaatti muree kun birrii meeqa beektu? 400 irraa murame gala. Walakkaatti irraa muramee nyaatamee kana tafee jira 400 bitee jechuudha. 400 Itoophiyaa baay'ee miti. Kun immoo birrii meeqa? Waa hunda siittin argisiifne qabaama qaqallaa dhiqaallaa. Kun immoo birrii meeqa beektu? Ja'aansee birrii 40. Jija. Watiin nyeessituudhaan garuu badaan jaalladha. Dhumam biyya badaan jaalladha dhugaa rabbii. Argitan miti watiin nyeessiteedhanii natti hin tolu. Pooliseen natti hin tolu. Kanaaf kana fakkaata gabaan koo nagadaa oolee gabaa dhaqee galee saqaan immoo keessi hin baafne. Kanaafuu jennaan isa jireenyi wuddide jedhanii isinumtuyyuu tilmaamaa laala dhugaa rabbii. Yoo hojii hojjettanii numa jiraatta. Hojii hojjennaan numa nyaattu numa jiraatta jechuudha. Duqeetiin baala irra baasan duqeetiin amma kiiloon tokko duqeetiin bitadheeraanii irraa fadhee fiduu duqeetiin kiiloon tokko 120 jechuudha. Laala kiiloon tokko 120 turudha. Kaameraan abbaan tokko isheen xiqqittiin suni birrii 15 bakka kanu zayitiin abbaan leetirii 3 birrii 1,370 galtee duraan 1,300 turte ji'a darbe 1,300 bitee amma immoo 1,370 hin bite. Zayitiin egaa sadarkaa qabdi beektuuni sadarkaadhaanitu ilaalamtii jechuudha. Kanaaf jennaani jireenya qaaliidha jireenya wujjiidha jedhanii sodachi loomii korraan fadhee abbaate tokko gaggoo folaadde la loomii kan argitanii birrii 20 tokkoon konkolaattee goona ka'een bulluba akkasii saniif jennaanii jireenya wujjii miti in sodaatinaa kottaa galaa inuma jiraattu isin jira kana mulluu isaa feelladha mulluu maal jiru waan ta'e jedhu nana feelladha mucaan kun jaalladha guyyaa biraachuudha. Kaarotiin immoo jaalladhu jedhee inni achumarraan inni isee kanuma bibbitadhe jechuudha. Misira fa'aa kanuma kana duqeetii fa'aa zayitii fa'aa bibbitadhe. Akkasii isiniin jedha ijoollee keenya jireenya Itoophiyaa kana fakkaatti an akka kootti bareedaadha shaggaadha bareeda jirra. Kanaafiyyuu kottaa galaa warri sodaatan jireenya Itoophiyaa kan bakka dhugaa haasii sodaachisa taabbaata. Numa jiraachaa Roomaa. Dhugaan nama jiraata waan ta'eef jiraatama kottaa isin jira. Akkasii abaabiillee isin bichaan nyaattan
Geemaatiin illee nan hojjedha. Saambusaa bichaatu akka badan harkaate. Geemaatiin bareedaa kanan hojjetadhe kaleessa. Yeroo hundaayyuu bareeda. Garuu kaleessa baay'ee naa bareedee jira geemaatiin. Dhugaa baay'ee bareedee jira namaan iyyuu keessa geema.